waa'een miidhaa dubartootaa fi daa'immanii akkasuma barmaatilee miidhaa geessisanii wal qabatee mootummaan imaammata baheerra dhaabbatee tarsiimoowwan adda addaatiin hojiin dhimma kana sirreessuudhaaf furuudhaaf itti deemnu jira. Isa keessaa immoo akka humna guddaatti kan fayyadamnu keessattuu ijaaramoota hawaasaa abbootii gadaa, abbootii amantaa, jaarsoliin biyyaa, haadholii siinqee tumachuurraa kaasee akka hojiirra oolchan gochuudhaaf wanni itti deemamaa ture jira. Keessattuu naannoo Harargeettis akka kaaste dhimmi kun akka jiru itti siqeenyaan nuyi sin beekna. Irra deddeebiidhaan toora sanitti hojii bal'aadha kan hojjennu. Keessattuu haalqabatama naannoo keenyatiin waltajjiiwwan gurguddaa uumuun, hubannoo uumuun bakka immoo rakkoo sun dhiibee dhufee jiruttis qaamolee haqaa wajjin taa'amee tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachuudhaaf wanni itti deemame jira. San qofaa miti qindoomina daangaa ceehillee hin barbaada jechuudha. Naannoo keenya qofa osoo hin ta'in naannolee toora san jiran wal qabatee akka federaalaattis dhimmicha ajandaa ta'eetuun akka qabamee itti hojjetamuu danda'u wanni karoorfameetis hojjetamaa ture jira. Ammas immoo hojii guddaadhaa fi ilaalcha jijjiiruu guddaa toora sanitti kan nu gaafatu ta'uu isaati jechuudha. Abbootiin amantaa ofiifis jalqaba amananii sanaan booda hawaasa hubachiisuu keessatti geessaanii akka bahatan gochuudhaan wal qabatee hojiin guddaan toora kanatti nurraa eegamu jira. Kan tumaa keessattis wanni tumuudhaaf itti deemame jira. Tumaan tumame sun immoo godinaalee hunda magaalaa hunda keessattis akka hojiirra oolu gochuudhaaf wanni deemame jira. Sanaa ol garuu haaromsa aadaatiinis manni murtii aadaa sadarkaadhaan jiranis dhimma kana qabatanii akka itti deeman gochuudhaaf wanni itti deemamaa jira. Waa'een fuudharratti fuudha diigaan gaa'ilaa naannee dubartiis daa'imman irrattis miidhaa guddaa geessisa waan ta'eef toora xiyyeeffannoo akka hojii ijootti qabannee itti deemaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Fuudharratti fuudha gaafa kaafnu akkuma reefsin kaaftan naannootti hayyamamuutu jira, naannootti dhorkamuun jira jechaadha. Akka qajeeltotti egaa seera yakkaa bara 1996 bahee keewwata 650 jalatti fuudharratti fuudha raawwachuun dhorkadha jedha. Seera maatii Oromiyaa keewwata 30 jalattis nam tokko haadha manaa seeraan fuudhe osoo qabu kabiraarratti dabalee fuudhuun dhorkadha. Bifa sanaan fuudharratti fuudha raawwachuun dhorkadha jedha jechaadha. Kun akkuma jirutti ta'ee amma heera mootummaa keessatti kataa'e maal inni naannoleen seera mataa isaanii seera maatii mataa isaanii uummachuu akka danda'an bocachuu akka danda'an taa'ee jira. Bu'uura isaanii nama Oromiyaan seera maatii mataa ofii qaba jechaadha. Nam tokko akkamitti fuudhaa heerumatti akkamitti gaggeessaa akkamitti fuudha akka jedhu qaba jechaadha. Naannoon Harariis akkasumatti seera mataa isaanii qaba fakkeenyaaf jechaadha. Achitti amma wanni isin kaaftan kuni fuudharratti fuudha raawwachuun hayyamamaadha achitti jechaadha. Kanaaf qabatama akkuma isin kaastan namoonni naannoo Haramayaa jiran yookaan Harargee bahaa jiran gaafa fuudhaaf heeruma dabalataa barbaadan kan naannoo Oromiyaa kun akka dhorku waan beekaniif eessa dhaqanii fuudhu fuudhaaf heeruma achitti dhaqanii raawwatu. Gaafa deebi'anii naannoo keenya keessatti jiraatanii himannaa irratti hundeessuudhaaf deemnu immoo yakki sun yakka kan jennu sun waan seeran hin hayyamamne tokko jechaadha yakka jechaan. Yakki fuudhaaf heerumni kun kan raawwate naannoo Hararii keessatti namoonni kan jiraatan naannoo Oromiyaa keessatti. Jalqabarraa fuudhaaf heerumni kun seeraan ala jechuudhaaf immoo federeeshinii tokko jala jirra waan ta'eef naannoon Oromiyaa seera Harariitiif, kan Dirreedawaatiif, kan naannoo Amaaraatiif beekumtii kennuun dirqama ta'a jechaadha. Fuudhaaf heeruma biyya alaattis raawwate yoo ta'e haga heera mootummaatiin walitti hin buuneef fi safuu hawaasaatiin walitti hin buunetti aksepti wanni godhamu jira jechaadha. Naannoo Hareetiif normaal jechuun hayyamamaadha jechuudha. Naannoo Oromiyaa keessa dhufee namichi jiraata. Silaa achitti nadaman isaaniif yakka miti jechaadha. Maaliif seera yakkaa keessatti qaama tokkotu jira jechaadha. Haala aadaa hawaasa saniitiin kan hayyamamu exceptionally qaba jechuudha. Fuudhaa kun seera yakkaa keewwata 562 jalatti yoo haala aadaa yookaan safuu hawaasa saniitiin ta'e jedhee qaama agarsiisutu jira jechaadha. Sana jechuun haala addaatiin haala safuu hawaasaa saniin akkaataa waliin jireenya hawaasaa naannawa saniitiin haala addaatiin haalli itti hayyamamu jira jechaadha. Kanaaf yoo san ta'e gaafa sana ta'e yakkan ta'u jechuudha. Kanaaf naannoo Harariif yakkaa miti jechaadha. Naannoo keenya keessatti garuu dhufee fuudharratti yoo fuudha karaa raawwatu ta'e yakka ta'a jechaadha. Kanaaf kun egaa seera maatii naannoleen haa tumatan jedhamee heera mootummaatiinis akka mirgaatti kan kenname waan ta'eef naannichi akka naannoo isaatiitti anaaf kan na fayyadu hawaasa kiyyaa fuudharratti fuudha raawwachuun miidhaa geessisaa dinagdee qabeenya bulchuu irratti
rakkoodha waan jedhee ka'ee fi naannoon Oromiyaa dhorkee jira jechaadha. Naannolee gidduutti jirurraa kan ka'e fuudhaaf heeruma achitti raawwatanii naannoo keenyatti keessatti waan jiraataniif seeratti illee dhiyeessuun bifa kanaan rakkisaa ta'a. Murtiidhaan wal qabatee kan ka'e egaa seerri hanga waggaa 5tti adabsiisuu akka danda'u ta'ee jira jechaadha. Fuudha irratti fuudha keewwata 650 jalatti hanga waggaa 6 hanga waggaa 5 adabsiisuu akka danda'u seerri ifatti himee jira.